Yoo yaa ashama akkam jirtu nagaa keessan isin jira ani nagaa kiyya akkam jirtu nagaa kiyya galata waaqa isin jedhan jira maatii si malee YouTube warri taatan guddaa galatooma galata guddaa narra qabdu isin jedhan jira akkasumarree wantoota ani dubbadhu keessaa namni shan yoo narra waa barate natti tola jechuudha. Akkasii isin akkasumarree namni shan yoo narraa barate natti tola akkasii isin jedha galatoomadha warri maatii taatanii koomentiin barbaada jechuudha. Maaliif jennaan koomentiin barbaachisaadha. Itti fufii naan jedha koomentiin barreechan jajjabeessa isin jedha laayikii reena godha subscribe reena godha isin jedha subscribe like share comment godhaadha. Egaa ka guyyaa irraa kanan ani qabadhee dhufe oduu durii yookaan mammaaksa har'a waanuma gabaabduudha. Innis maalinni wanta baay'ee irraa barnoota qabu wanta baay'ee hiika qabu tokkoon qabadhee dhufe sim jedhee miti kan hin qabadhee dhufaa jiru ani namoota beekanitti namoota jajjabaatti bilbileen akkasitti gaafadheen fidee isinii dhufa jechuudha. Mammaaksa irraa kana armeeti iyyatu naaf hime jechuudha. Egaa kan mammaaksa baay'ee naa qopheessi jedheen isin jira. Ayyee siin qopheessanaan jettee waadaa galtee jirti armee kiyya akkasii isiniin jedha guyyaa irraa mammaaksa tokko naa kennitee jirti jechuudha armeen ta'ii. Mammaaksi sunis maal jedha qeerransaa fi harreetu wal lolee jedha. Bara durii keessa qeerransaa fi harreetu wal lolee. Mee harreeniif qeerransi maaliif wal lolu? Harreen ofitti jala harreedha. Qeerransi silaa iddoo barbaade ga'a. Muka iddoo barbaade koraa iddoo barbaade irraan bu'aa akka barbaade taa'uu humna qaba jechuudha. Harreessunoo ani qeerransuma kanan tuffadha. Maaliif harreedha lolaadha? Akkasii isiniin jedha innis maal irratti wal lolanii marga irratti wal lolanii jechuudha. Qeerransi diimaadha margi kun jedhaanii. Harreen immoo lakkii cuqulii magariisa margii jetti. Egaa harritti dhugaa qabdi beekaa. Qeerransatu dabatti deemaa jira malee. Akkasii isiniin jedha achumaanii wal lolan irratti wal morman jechuudha. Wal morminaanii leenca bira deeman. Leenca bira deemanii leenca kan saabittuu ni beekaa jechuudha wanta godhu. Murtee kenna jechuudha leencichi. Leenca bira deemanii leenca bira yeroo deemanuu leencichi maal irratti wal loltan jedhanii gaafannaanii marga irratti jennaanii maali yaa qeerransi waatiin eegdamu inni eegdamu marga kana maaliif loltaanii margi kanuma harreeti jedheen. Achumaanii lakkee ani nyaachuu fi mooti ishiinillee inuma nyaatti hin quuftu harreettiin garuu magariisa naan jette ani immoo diimaadhaan jedheeni. Achumaan maal godhee obbo Leencossuni leencichi qeerransa hidhee jechuudha mana hidhaatti galche. Waan sadiifan si hidhee jedheen. Achumaanii guyyaa tokko bule. Ayyaa obbo Leencoo iffixannee hadabbii kiyyaa maaliif ana dabamee jedheen. Jennaan inni hadabbii kee dhaga'uu barbaaddaa jedheen leencichi. Jennaan inni eeyyeeni hadabbii kiyyan dhaga'uu barbaadaa jedheen. Jennaan inni egaa kaa tokkoffaan jedheen. Iddoo harreen dhaabbattu dhaabbachuu keetifan si hidhee jedheen. Ammas guyyaa lama hidhame. Yaa obbo Leencoo nageenye hidhaan kuni maali as keessaa nan baastu maali balleechaan koo kana itti hidhamee jedhe. Jennaan inni ani kanan si hidheef jedheen siyyuu nan tuffadhee jedheen. Maali inni balleechaan koo maaliif ni tuffatte jennaan harreedhaan deebitee mormuu keetan si tuffadhee jedheen. Ati iddoo barbaadde geessa qeerransa ati muka koruu dandeessa harreen achuma teechee nyaachuu maleef nyaattee
waan irratti fe'an baachuu malee umaa bu'aa keessa hin ooltu. Ati garuu iddoo barbaadde deemta. Ati gaafamaaniin jedhee sinitti maree akka kootitti hedduu natti tole oduun kunis niin jala jedheen itti mee achumaan qeerransichi hedaanatu iddoon taane dhaabbadhe harree wajjin jedheeni margichi anuma harree ta'ee qeerransichi immoo hin mormineeni harreedhan jechuudha. Achumaani kana itti mee obboleen mana hidhaa keessa gadi lakkisee qeerransicha. Achumaan qeerransi suni iddoo harreetitti hin argamu jechuudha. Iddoodhuma qeerransaatitti argama jechuudha. Qeerransi harreen immoo iddoodhuma harreetitti argamti jechuudha. Akkasisiniin jedha guyyaa boru immoo mammaaksa yookaan oduu durii bareeda isa qabadheessinii dhiyaadha. Subscribe, share, like na godhaadha. Akkasumallee waa'ee ateetee isiniifin hojjedha. Isa yooma isiniif hojjedha yeroo biyya Oromiyaatti galee isiniif hojjedha jechuudha. Isa kophaa koo osoo hin ta'in namoota jajjabaa wajjiniin. Akkasumallee ateetee jechuun maal jechuudha? Kan illee isiniif hojjedha jechuudha. Viidiyoo akkana isiniif hojjedha. Mammaaksa oduu durii wantoota babbareeda dhiibboo garaagaraa wantoota isinitti tolu wantoota akkasii sana isiniifin hima hamman danda'u jechuudha. Egaa yoon dogongora qabaadhe ijaaf qalbii irra naan bisaa jecha galatooma oraa bulaa deebanaa isiniin jedha. Sagantaa guyyaan irra qeerransaa fi harreetu wal lole kan jedhu irratti kan isinii dhiyeesse mammaaksa yookaan oduu durii. Akkasumallee guyyaa boru oduu durii ajaa'iba bareeda haala yeroo ammaatiin kan wal keessatti qabate isinii qabadhee dhufa. Kanaaf turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Nagaatti naa turaa.